دام سخية خبايي خنا وبلا سخية تانابتي تي في دكتور تانابتي دا يسدو بس نمي كسيتا من هدو جوابي كد الله يعني جوارس يادفتن دي دكتور تاناس خفدن دي مو دايلوج نور بايسا سبني خلاك جارو برجاجي دا همي سخية سنسيني بليس ميديا رباتي بسكا جاري مخنا والبرتا let's debate فيتن نتي أكشبو ميديا we are happy to host you أسين التعلابتي أسين بلس خي جوار كينيا point of view خيسن نجو دافني فينا فالمي سياسة سني بربانا تشوي هري أمة أورمو هجري ناتيف أمو إتأنا جوار بلاليفتو جوار إتأنا بلاليفتو وان فيدون كفو يو يادا تاتيو يو يادا تاتي ما فالمتشو كوانو what's the point براتشون كيسن what's the point يجو يو وان if إتأمن تسن أزباتي دبتشون دن دنيا إيجا برجع كم أورمو في الدب لا يشون دن ديسو تشوكي نتواني إنه مالي نجد تو دايلوج نمبر بايسو دو أبي يبراون دين نابني سدين كسلا سدينو ثاني وجهاز وطني أورمومت نيم أورمورتي نيم أورمومرتي نيم أورميرتي ولي غلاني ترسمون قبصودا إسان فلتن سرقلن قو خرانا جا خجت تزديم خلولا يتزديم no problem أمو وان إرو ولي غلتن قباتني والتجي even قامل سدفا رتر كما سرت اللي gabar afaan tokko oromoo dha dubbachuu qabdanii jechuudha. Qaaniin teenya ammoo gaafa nam sadii taatanii achitti argamtanii jechuudha. Nam sadii taatanii afaan sadii taatan. Daayiloogiin nu barbaachisa. Arra ittaanaan gabbahee yaada isaa kannachuu isaa sana dhugatti kabajaa guddoon qabaaf. Johaaris yaada isaa ibsachuudhaaf kabajaa guddaan qabaaf. Ammoo haa gahaa miti. Because Johaaris dubbatee gala biyyatti ittaanaaf teessumana isa deebi'a. Hawaasni keenya ammoo hawaasni keenya asii wal nyaataa jechuudha. Kubbaanuu darbamtuu nuti barbaannu. Yaada gara keenya darbamuu barbaanna. Uummanni Oromoodhaa wanni si fayyada. Yaada kamtu naa caalaa dhageeffattee murteeffadhu malee garee asiitiif garee sadii taatee guddadhu haateeru kanarraa guddachuu qabna. Namni bilisummaa barbaadu nama beektee gareedhaaf taphatu jechuudha. Gareen teenya takka wara. Oromoo Oromummaa fi Oromiyaa. Maaliyaan keenya kalarri isaa beektee diimaa magariisa diimaa jechuudha. Akka uummata Oromootti ifiifuu jara kana wal nyaachisiisina. Asii kophaa shubbisuu isaaf haanii fi shubbisuun isaanuu daranuu walitti beektee hambeessiti malee walitti hin deessitu. Waliin dhufee diinumaatu hoggaa ittaanaa dubbate Dr. Tsaggaayee Araarsaadhaa ati yaadni kee maali? Jowaar Mohaammed yaadni kee maali? Warra barate kana hundaa'u mee daayiloogiin kun jiddu taa'umo sanuu daayilogii beektee dhoosaadhaatiif haasaan siidhaatiif miti no. This time what we want is political debate. Ummata dura dhaabbattanii akka Joe Biden fi Trump yaada isaanii ummata Ameerikaa gurguratanii ummanni Ameerikaadhaa ka Joe Biden bitatetti ummanni Oromoodhaatis Johaarii fi Dr. Ittaanaa wal dura dhaabbatanii dibbeetii godhanii yaada isaaniitii irraa bitachuu. Malee hamachuun nun baasu. Kalma gaa sagantaa keenya xumurraa ilmaan ayyaa